Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaa oduu qabannee isinii dhiyaannee jira. Asumaan hordofaa isiniin jecha akkasuma waa'ee Itoophiyaan waraana eebbisaa oolte irrattis akkasuma goloniiwwan adda addaa itti durii biyya alaatitti beekamtee biyya alaa irraa bitattu amma biyya isiititti eegaltee oomishuu eegaltee biyya alaatiif geggeessuu irratti akkasuma kama waliin daawwannu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa akkasuma gama biraatiinis gama Tigraayitiin waan deemaatiin jiru walumaan kalaaluu ta'a. Asumaan hordofaa isiniin jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa. Itoophiyaan diroonii waraanaa fi tajaajila garaagaraaf oolu dura alaa bitaa turte yeroo gabaabaa keessatti biyya keessatti oomishuu eegalu ministeerri muummee Abiy Ahimad himan. Bulchaan Itoophiyaa Abiy warshaa oomisha diroonii Skywin Aeronautics Industry jedhamu yeroo eebbisan kana kan dubbatan. Guyyoota muraasa durammoo indaastirii meeshaalee waraanaa hanga taankii oomishuu eebbisaniiru. Indaastiriin kun maali? Yoom ijaarame? Maal oomishaa? Kaayyoon isaa maali? Ministeerri muummee Abiy Ahimad maal jedhan? Dhimmoota kana irratti odeeffannoo dabalataa kennuuf Wallikoo Ammayyuu Ittaanaa as istiidiyootti na waliin jira. Ammayyuu mee waa'ee indaastirii Skywin Aeronautics hanga ammaa maal beekna? Dhugaa dubbachuuf waa'ee dhaabbata kana baay'ee hin beekamu. Guyyaadhuma dheengaddaa ministeera muummee Abiy Ahmad as ba'anii yeroo eebbisan isa dubbatan alattee jechuudha. Uummataaf amma kana dubbatame hin beeku. Garuu maddeen garaagaraa dhaabbati kun mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa wal ta'uudhaan kan hojjetaa akka jiran kan ibsanii. Egaa dhaabbati kun dirooniidha oomisha. Dirooniiwwan kun oomisha yookiin immoo tajaajila garaagaraa fi kan isaan oolanii kan waraanaas jiru akkasumas immoo kan sakattaas jiru akkasumas immoo dhimmoota garaagaraallee kan tajaajiluu danda'anidha. Diroonii gaafa jennu dirqama waraana qofa miti. Hojiiwwan hawaasummaa keessatti illee qooda fudhatu mala waan ta'eef. Amma dura Itoophiyaan waraana keessatti yeroo duraatiif diroonii fayyadamuun kan eegalte waraana kaaba Itoophiyaa keessatti akka ta'e beekama. Dirooniiwwan Tarkii, Iraanii fi Chaayinaa iree waraana kaaba Itoophiyaa jijjiiraniiru jedhamee amanama. Ofii kaayyoon indaastirii kanaa maali? Diroonii gosa akkamii oomisha? Ministeerri muummee Abiy Ahmad akka ibsanitti dirooniiwwan amma oomishamaa jiranii sadarkaa addunyaatti dorgomaa kan ta'an jedhanii dubbataniiru. Fakkeenyawwan isaan kaasan keessaas tokko kana dura Itoophiyaan yeroo diroonii alaa bituudhaaf yaalte biyyoonni illee akka didan hin faalle dubbataniiru. Kana dura yaadatti taanan yeroo waraana kaaba Itoophiyaa biyyoonni akkas akkasii Itoophiyaaf diroonii ergaa jiru. Dirooniiwwan kun immoo lammiilee nagaa ajjeesaa jiruudhanii kanneen qeeqaa turanii biyyoonni ifatti ba'anii. Kanaaf maqaadhaanis eeruudhaa baatan ministeera muummee Abiy qormaanni akkas akka ture dubbatanii dirooniiwwan amma oomishamaa jiranii gaarummaan isaanii kan isaan jedhan ibsanii dur utuma diroonii bindillee sochoosuufaaf qormaanni wayii sinuma tureedhan ammatti garuu yeroo gabaabaa keessatteedhan namni baratee waa'ee isaa hubatee hojjetaa jira gurguruudhaaf illee akka qophii ta'an kan isaan beeksanii dirooniiwwan kun kanneen adda godhu keessaa wanta lama jedhan kanneen ala bitaman irraa yeroo isaan achitti teeste yookiin immoo qoraman sirriitti dalagu jedhan as dhufanii garuu teessumni lafa Itoophiyaa waan olaanaa ta'eedhaa fi gaafa hojiirra oolchinu jennuu ni rakkannaa jedhanii warri kun garuu waan lafa ol ka'iinsa irratti qoramanii fi utuu ergama isaanii lafa gadhaanaatti illee ergamanii sirriitti raawwachuu danda'u. Kanaaf kan alaa binnurraa kun adda jedhaniiru. Inni lammaffaa immoo AI'dhaan yookiin immoo hubannoo namtolcheedhaan akkasumas immoo saatalaayitii akka fayyadaman wanni isaan hojjetanis immoo dhaqanii haleeluu rukutu qofa osoo hin taane sakattaa ofii dhaqanillee kan dho'an jiru suusaayid boomban jedhaman kana raawwatuudhaan kan isaan dubbatan ministeera muummee Abiy. Wanti hubannu akka gaazexeessaa tokkotti akka nama miidiyaa tokkotti yeroo dhiyoos Itoophiyaa fi Soomaaliyaan hariiroo isaanii fooyyessaa jiraatanis malee Itoophiyaa fi Eertiraan keessumaa dhimma walaa galaanaa wal qabate wal dhabdee keessa seenuu danda'u jedhanii xiinxaltoonni dubbatu. Aangootumtis bira qabnee yeroo isaan waan kun akka jiru akeeku ammatti mootummaan ifatti bee dubbachuudhaa baatis ministeera muummee Abiy torban darbee hoomachuu dhaqanii meeshaa akkasii oomishaa jirreedhaan amma immoo diroonii oomishaa jirreedhaan kunneen kan waraana keessa tajaajilanidha. Keessumaa waraana kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessas hidhattoota afaan duratti Oromiyaadhuma keessatti illee hidhattoota waboo irratti tarkaanfii diroonii fudhataa turanii gidduutti lammiileen nagaa ajjeefamuu isaanii jiraatota irraa odeeffannoodhaas jechuudha. Kanaafuu muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa yeroo jirutti akkas dubbachuun isaanii otoo rakkoon dhalatillee humna qabna rakkoo kaleessaa keessa hin jirru meeshaa waraanaa asumatti oomishna diroonii akka biyyoota akka kana duraadhaan alaan binnu waan jedhu fakkaata. Lammaffaa immoo maal jedhan dubbii isaanii keessatti kan amma diroonii oomishnu ittiin loluuf miteedhan. Kanneen humna xiqqoo qabaatanii sosso'aniif akka isaan deebi'anii yaadan akka isaan hin dogoggorre akka isaan itti yaadaniif jedhan. Yoo immoo rakkoon dhalatee loluu eegale gabaabsine xumuruuf jedhan. Kanaafuu dubbii isaanirraa akka hubannutti wayii akka jiru waan akeeku fakkaata. Yoo waa dhalates immoo humna qabnaa qophii qabnaa jedhu. Ayyee dhimma kana ilaalchisee yaada ogeessotaa yeroo biraa qabannee kan deebinu ta'a. Akkasuma waraanni naannoo Tigraayee gartee waraanni TPLF akkasuma gartee TPLF'n hoogganamu Gabratsoon pirezidaantii naannoo Tigraayee duraanii mootummaa yeroo naannoo Tigraayee kan yeroo ammaa kanaa irratti gartee waraana banuudhaan gartee birmannaa mootummaan birmateen akka gartee waraana san ofirraa deebisu taasiseetiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya gara oduutti isin dabarsinaa asumaan hordofaa isiniin jenna. Naannoo Tigraay keessa waan uumamaatiin jiru walumaan kan ilaalu ta'a. Bakka lamatti gargar qoodamanii
kagarii gartee Gabratsoon TPLF gartee Elteriyaa wajjii waltaatee gartee mootummaa kana dha'uu feeti. Akkasuma gama biraatiin ammoo mootummaan naannoo Tigraay gartee Geetachoo Raddaa gartee gama mootummaatti akka waan jiru fakkaata. Akkana wal qoqqoodanii gartee waraana walirratti banaatu jiranii akkasuma Elteriyaanis Itoophiyaa irra waraana ba'uu feeti. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Elteriyaan tun Itoophiyaa agartee dha'uu feeti. Garuu maalii akka irraa fayyadamtu mee walumaan kan ilaallu ta'a. Itoophiyaan yoo isiin waan tokko ol kaaftu taate deebii gahaa akka kenninuufi jettee dhaaddataatiin jirti. Itoophiyaa yeroo ammaa kana gartee waraana adda addaa oomisha adda addaa waraana beekamaa gartee akka Giroonii akkasuma rasaasaa akkasuma kilaashii adda addaa bombii akka adda addaa misaayila xixiqqaa kana akkasuma waa hedduu baazuqaa minaamnii kana hunda bifa adda ta'een gartee oomishuu eegalteetiin jirti. Itoophiyaa yeroo ammaa kana hanga biyya isiitiif oomishtee hanga biyya alaatiif geessuu deemtu takka kana fakkaata isiniin jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Yakkichi ijoollee dubartoota barattoota ijoolleen waggaa 18 gadi irratti raawwate. Ijoolleen nama 12 ta'anii kan keessaa 11 kittaanamanii tokko irratti yaalii gaggeeffame. Yakkichi guyyaa garaagaraa raawwate gareedhaan akka waan raawwatee fi iddoon itti raawwate aanaa Dadar Araggaa Biyyoo Nagayaa ganda Muusaa Umarii fi Ahmad Abrahaam Jaamu keessa raawwate. Namooti akka kana raawwatan eenyu isaan namoota meeqa? Nama lamaan raawwate waajjirri poolisiitii fi abbaan alangaa poolisii kutaa qorannaatii fi abbaan alangaa dhimmicha qoratanii galmeen qorannaa abbaan alangaatii erga darbeen booda himannaa baay'inuma wanniidhaatiin miidhamtootaatiin toora himannaa 11 isirratti dhiyeessine isaan lamaan irratti. Akkamittiin namooti kun to'atamuu danda'an? Isaan kan hawaasaatti eeruu nuuqanne hawaasni eeruu nuuqanneeti buuruma yeroo argannee saniin hawaasa qunnamnee hawaasni qabeefichi. Akka waajjira poolisiitti hawaasaatti hirmaannaa guddaa hirmaannaa olaanaa qaba. Hawaasni eeruu nuuqanneetti dibatanii qabamanii waajjira poolisiitti dhiyaatan warri miidhamee fi namni gochicha raawwatee fi karra raawwatamee bakkuma takka dhufan qabamanii hawaasni irra duuleetuma qabeefiti. Fedhii yookaan heeyyama maatiitiin immoo akkamitti raawwatame? Maatiin ijoollee kanaa heeyyamaniiti. Miidhamtootaas dubbisnee miidhamtoota illee akka ragaatti miidhamaa ragaadha waan ta'eef dubbisnee turre. Yeroo sanitti guutummaadhaan haala jechuu danda'amuun warri miidhamaa kun xiqqoo bakka kanatti rakkoo ilaalchaatu hawaasa keessa jira. Miidhamaadha amma kittaannaa kana ka barbaade. Haadullee ofii bitateetti dhaqe. Ofii bitateetti dhaqe wanti yakka hangateetti immoo raawwachuun qabdu gocha kan diduu qabdi. Raawwattee argamnaan ammoo yakka. Maatiin quban qabanii? Maatiin quban qaban. Hunda isaaniitii miti. Kan maatiin fuudhee geesse immoo jira isaanuma kana keessa. Kan maatiin geesse jira. Yeroodhaaf argachuu hin dandeenye. Maatiin sunillee hirmaannaa namni gocha keessa qabu waliin himata waan ta'eef maatii sanillee argachuu hin dandeenye miidhamtoota argine. Ammoo gara walakkaatti akka dhiyaatu miidhamtoonni ofii isaaniitiin dhaqan. Nukittaan jedhanii manuma jireenya isaanii dhaqanii? Maanatti itti dhaqan nukittaan jedhanii. Gochitti immoo ilaalcha hawaasa keessatti ilaalchi ganaa jijjiiruu barbaadeessa hawaasa keessatti. Eegas immoo adeemsi murtiitti kenname natti maa murtiin kenname hagamee ka jedhu? Jarri hundinuu lamaan isaaniitu mana murtii dhiyaannaan himannaa yakka ittiin himataman kana raawwachuu isaanii guutummaan amananii manni murtiis bu'uuruma sanii murtii balleessummaatti kanne Safiyyaa Maamud Usmaan himatamtuu jedhamtu hidhaa salphaa waggaa tokkootii fi qarshii 1,000 adabe. Himatamtuun Khadijaa Ibraahim Umar jedhamtu immoo hidhaa salphaa ji'a 6 adeemtee jecha. Hagam barsiisatanii yaaddu murtiin kenname kun? Tokkoffaa qaama seeraarraa hin seeqa. Seerichi adabbiin dhimma kanaaf kaa'e hidhaa salphaa ji'a 3 gadi hin taaneefi adabbii maallaqaa qarshii 300 gadi hin taane yookiin jaatamuufii osoo hin taane yookiin jaatalannoodhaan ka'a. Akkaataa seericha amma adabbii kan baay'ee gabbaa amma gochicha hawaasa irra raawwatu miidhaa inni irraan dhaqqabsiisu adabbiin seeraan tumame yoo ilaalte adabbitti jalqabumarraa hubarsiisan. Haa ta'u immoo amma adabbiin kenname haa ta'u amma filannoo hidhaa fi maallaqaan jiru san keessa manni murtii hidhaa filatee keessumaa'uu ji'a 3 Kajuu kanarraa ol siqee waggaa tokko fudhatee adabe duratti maatii qabee fida amma aduu bitanii harka kaaniiti. Oromoo Somaaliyaa keessatti akkasuma Hargeysaa Puutlaandii akkasuma naannoo adda addaa keessatti miidhaman ergaatiin jiru hedduu lubbuuf gaagamaa jiru hedduu baay'inaan mul'ata akka jiru gabaafamaa jira. Uummanni nu dhaqqabaa jecha mootummaa Itoophiyaatti iyyachaa akkasuma uummata Oromoo achi keessa jiru hundaayyuu guuranii gara gartee Itoophiyaa akka dabarsaatiin jiran gabaafamaa jira. Kagarii ammoo akka guyyaa kaleessaa kana mucaa tokko rasaasaan dhaanii akka ajjeesanii jiran gabaafamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Soomaalii yeroo ammaa uummata Itoophiyaatiif hedduu gaagamaa akka ta'aa jirtu gabaafamaa jira. Uummanni Itoophiyaa akka Soomaaliyaa keessatti argamu miidhaa hedduu fi saaxilamaa akka jiru akkasuma reebichaa fi ajjeechaa akkasuma qabanii guuranii gara Itoophiyaa ergaa akkasuma kaaniin mana hidhaa hedduu fi saaxilaa akka jiran akkasuma qaama beekamneen reebachaa akkasuma qaama mootummaanis rasaasaan dhahama waa hedduu akka saaxilaa jiran gabaafamaa jira.
Kanumaan wal qabatee miidhaan Oromiyaa keessatti agartee uummata Somaalee keessatti uummata Oromoo irratti miidhaan gaggeeffamaatiin jiru hedduu babal'atee akka deemaatiin jiru gabaafamaa jira. San bira dabree Soomaaliyaan Itoophiyaa keessatti argamtu dachii Oromiyaa akka saamaatiin jirtu akkasuma akka Dirree Dawaa akkasuma magaalaa Teena jechuudhaan akkasuma gartee godina Baalee aanaa Madda Walaabuu akkasuma naannoo adda addaa dachii fudhataa akka jirtu san bira dabree daangaan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gartee daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa walitti dhaabbattu biyya Mooyyalee jedhamu. Mooyyalee magaalaa guddittii gartee kaabaa biizinesa bareedaa qabdu daangaa walitti dhaabbattu Keeniyaadhaan biyya Mooyyalee san Soomaaliyaan akka fudhataatiin jirtu gabaafamaa jira. Kun nu harkaa ba'ee jechuun uummanni keenya homaa harkaa hin qabu kan miidhaaf hedduu saaxilamaa akka jiru saamamaa akka jiru gabaafamaa jira. Kanumaan wal qabatee komiin uummanni dhiyeessaatiin jiru mootummaan keenya durii obbotiyoon miidhaa uummata isaatii malee furmaata uummata isaatii akka homaa hin baane gabaafamaatii jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya obbotiyoon duraanuu muka qottootii jedhani kan ittiin jallifatanii fi kan ittiin qajeelfatan yookaan ulee uummata saba biraa waan taateef duraanuu qajeela akka hin deemne dhaga'amaatii jira. Uummata obbodiyoo jechuun ka durii Oromiyaa cabsaatiin bule ka ammas cabsaatiin jiru jechuun maraa amma daangaa dabree akka dubbatamaatiin jiru dhaggeeffamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhaabi Soomaaliyaa gugurdaanii fi xiqqaanis dhaabotiin siyaasaa gugurdoo walitti dhuftee Dirree Dawaanis kenna akkasuma Mooyyalees teenna ni fudhanna magaalaa teenya ta duriitii jechuun gabaafamaa jira. Garbara sabana bulchiinsaa Abiyyi Ahmed miidhaan uummata irra kagahaatiin jiru bara Yaadig bara Hayila Sillaasee akkasuma bara Dargiitis bara gartee Hayila Maaramis kun hin mudanne jechaa akka jiran dhaga'amaatiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya uummanni Soomaaliyaa kun uummata dachii namaa saamu waan taateef uummata miidhaa irratti namatti gartee saaxilu waan taateef akkasuma uummata namaaf hin naasuu hin qabne akkasuma uummata meeshaa isaaniitti amanu waan taateef kanaafuu uummata keenya kabajamoo fi jaalatamuu daangaa keenya akka kabajan kun gabaasa kiyya kaasumaan isinii dabarsa jechuudhaan dhaga'amaatii jira. Akkasuma qeerroo Oromiyaa fi qarree Oromiyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya daangaa keenya akka eegannu daangaa Mooyyalee akkasuma aanaa Madda Walaabuu akkasuma Dirree Dawaa Oromiyaa bahaa guutuun guutuutti akka dhuunfattee Oromiyaa jala galtu dhiibbaa akka goonu gabaafamaatii jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya miidhaa keenya kan nurra gahaatiin jiru akkasuma dachii keenya kan saamamaatiin jiru akkasuma nama keenya kan reebamaatiin jiru akkasuma nama keenya kan ajjeesaatiin jiran kan Soomaaliyaa keessatti miidhaa irra gahaatiin jiran Soomaaliyaan ammoo akka feete nurra godhaa jirti daangaa keenyas jechuun komii uummataa dhiyeessaatiin jiran jechuudhaan gabaafamaa jira. Kanumaan wal qabatee Soomaaliyaan Itoophiyaa keessatti argamtu daangaa Oromiyaa